barbaade ta'a akka fini beektanii harree furdoo gabbattuu qaama qabdu sana ijatti nama toltu tabaas dandeessu tanaan bita yeroo harree tana laalee gara harricha sanii yookaan ijji isaa bal'aadha. Osoo hin ta'in guutumaan guututti ija isaatiin hin argu harrichi kun. Harrichi kun ammoo kan qaama qabuu fi kan sirriitti ba'aa danda'udha. Irra jirtu kabajamtoota hordoftoota qaqqaaliiwwan chaanala Attaaffii Show. Gaaf tokko gurbaan tokko waa bituudhaaf gara gabayaatti deeme yookaan harree tokko bituudhaaf gara magaalaa dhaqe. Gaafa magaalaa dhaqu gurbaan kun harree bituu barbaade. Harreen inni bituu barbaade ta'a akka fini beektanii harree furdoo gabbattuu qaama qabdu sana ijatti nama toltu tabaas dandeessu. Tanaan bita yeroo inni magaalaa dhaqu magaalaa keessa harreen baay'eetu jira. Kana keessaa gurbaan tokko harree furdoo bareedduu akka inni barbaadu san qabatee gammasiin dhaabbachaa jira. Yeroo kana harree tana laalee gara harricha saniitti deeme. Gara harricha saniitti deemee namticha harricha san gurgurutti jiruun harrichi kun gatiin isaa meeqaa je'anii gurbaa sana gaafate. Gurbaanis harrichi isaa kun ija hin qabu yookaan ijji isaa bal'aadha. Ijaan hin agaru xiqqoo. Xiqqoo osoo hin ta'in guutumaan guututti ija isaatiin hin argu harrichi kun. Harrichi kun ammoo kan qaama qabuu fi kan sirriitti ba'aa danda'udha. Yeroo kana harricha kana meeqa je'ee gaafannaan gurbaan harricha gurgurus gatii harrichaa irraa gadi buusee itti hime. Gurbaanis jarjaraan harrichi bareedaan kun baay'ee rafisha je'ee fudhatee yeroo inni gara manaatti deemuuf deemu gurbaan harricha gurguru akkana isaan je'e. Bitadhu harricha kiyya. Bitadhu harricha kiyya. Aduun guyyaa harreen bal'aa jeen. Yeroo kana gurbaan jecha gurbaa kanaa hin hubanne. Akkasitti harricha fudhatee akkasi gara manaa kute. Yeroo inni gara manaa dhaqee harricha kana hidhee tajaajila isaa jalqabu harricha akka inni bal'aa ta'e arge gurbaan kun na shawwadee. Osoo harricha bal'aa ta'uu isaa beeku harricha maaliif natti gurguraa je. Waan dura waliin jenne hin irraanfatinaa gurbaan akkana jeen aduun guyyaa harreen bal'aa jeen. Yeroo kana ka'ee gurbichatti dhaqee maaliif harricha akkanatti natti gurgurtaa jennaan ani harricha akka inni bal'aa ta'e sitti himeetiin jira dhugaa natti hin himne amma gara manguddoo biyyaatti si gaafachuun qabaa je'anii manguddoo biyyaa walitti qabee akkasitti manguddoo biyyaatiin gurbaan kun harree bal'aa ta'uu isaa osoo beekuuti harree natti gurguree jennaan. Ani harree bal'aa ta'uu isaa itti himeetiin jira jee gurbaa yeroo haatu akkamitti harree bal'aa ta'uu isaa itti himte jennaan aduun guyyaa harreen bal'aa harree kana bitadhuun je'eenii jeen. Kanaafuu hundi keenyaa'uu jechoota namaa keessatti jecha qola keessaa kana akka ofirraa hubannu yookaan akka ofirraa laalluun isiniin ja'a. Akka jechi kanaa kun nuun shawwanne kabajamtoota hordoftoota jaalatamtoota chaanaawwan kabajamtoota hordoftoota qaqqaaliiwwan chaanaala Attaaffii Show hanga dhuma sagantaa kiyyaatti waan na waliin turtaniif baay'ee naaf galatooma isiniin jaaladha.